Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shema harka fuune kam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii naa ta'u wallo jira jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya tabbeen qaxxaamuree isin haadha qabu jecha hordoftoota kabajamoo viidiyoo addaatiin walitti deebineeti jira har'a haga dhuma viidiyoo kanarra nafaana turaa isin jira hordoftoota kee kabajamoo warroonni keessattuu dhalattoota walloodhaa kataatan jechuudha. Viidiyoo kana laayik sheer gootan malee akka biraa hin dabarre jechuudha. Warroonni biraatis immoo laayik godhaatii yaada keenya kanarratti gorsa nuuf laadhaa. Akka godhamuu qabulleen immoo keessaa illee nu dubbiftanii kanarratti hirmaattanii nu jajjabeessuu qabdaniin kun dhaamsa kooti. Akkasuma immoo warroonni walloodhaa immoo ijoollee walloodhaa dhalattoonni walloo keessattuu jechuudha. Kanneen amma karaa kana waa'ee karaadhaa kana kan zim jettanii miti jechuudha. Waa'ee karaadhaa kun jechuudha guruppii hidhameetii garee tokkummaa garee sagalee Oromoota walloo ka jedhu jechuudha. Guruppiin hidhameetii jira. Guruppii kanarratti inshaallah kun akkuma agartan kana jechuudha. Sanifu guruppii kanarratti jechuudha warroonni jechuudha gurguddoon akkasuma immoo koreewwan adda addaa ijaaramanii jiranii akkamittiin akka miidiyaa banannuu fi akkasuma immoo akka goonuu akkamittiin rakkoo kana keessaa baana kan jedhanii jechuudha. Saniifuu dhaabbatanii jiranii jechuudha. Seeraa fi heera garee sagalee Oromoota walloo tokkoffaa wal kabajuu wal jala hiriiruu dhugaa uummata keenyaa baasuu dirqama sababni isaatis namni wal hin kabajne deemuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Akkasuma suni kaayyoo fi akkasuma waan akeekaa gareechaati jechuudha. Saniifuu inshaallah mana ofii abbaatu eeggataa ka jedhan jechuudha. Saniif hordoftoota kee kabajamoo viidiyoo kana jechuudha. Laayik gootan malee bira hin darbinaa haga dhumaatis nafaana turaa isin jedha. Amma wanni isinin jedhu ummanni jechuudha warroonni ciccimoon akkasuma immoo warroonni waa barreessuu fi akkasuma immoo sagalee tahuu fi dandeessan baatee ilaal baatee dawwee harxummaa jiillee dogoggoruu sadeen hin qabii kana hunda keessa jechuudha warrootan ciccimoo jala hiriiramuu danda'u kana as fuudhanii keessattuu warroonni sagalee kana hiitanii hojiirra akka oolchitan isin jedha jechuudha. Isaaniinis jechuudha akka hojiirra oolchitan isin jedhaan maaliifini warrootan jechuudha kutaa kana hunda keessaa gaa walitti fiddan namoonni jala hiriiranii gargaarsa barbaada. Gareen kunis gargaarsa kanarratti jechuudha gareen gargaarsa hin barbaadu ka gargaarsa barbaadu jechuudha achi keessatti miidiyaadha jechuudha. Miidiyaa sun immoo gargaarsa barbaachisa biyya keessatti dhaabame biyya alaatti dhaabame bakka fedhettuu haa dhaabamuuti akkaataa itti hojjetamuu fi waan isa barbaachisu meeshaa jechuudha isa barbaachisu bituun gargaarsa barbaachisa jechuudha. Saniif maal godhuu qabdan immoo warrootan namni jala hiriiruu amanamaa akkasuma immoo garee kutaa adda addaa keessaa jechuudha walitti fiddaniiti jechuudha ganda keessa jechuudha. Akkuma baatee fi kamisee dawwee jiillee dogoggoruu caffaarraa qabii kana hunda keessatti garee sagalee Oromoota wallootii miti wanni kun. Saniifuu akka keessa deemanii biyya keessatti illee gadi dhaabbatee uummata rakkoo keessa jiran kana jechuudha gadi mirmirsee haasa'u akka godhamu jechuudha. Abdii qabna inshaallah saniifilleen akka akkas ta'u irratti hojjetuu qabdanii jechuudha. Yoom tuqame seenaan tuqamne wani takka hin tuqamne nami waan walloo takka haasa'e hin jiru wani takka wani tuqame hin jiru. Saniifuu jechuudha tokkoffaa waan irratti xiyyeeffatamee akkattiin gareen kunilleen jechuudha hidhameef waa'ee karaadhaa kana akkasuma immoo inni biraadhaa immoo waa'ee uummanni keenya rakkina keessa jiru kanaadha. Sagalee isaanii maaliif affanamaa warroonni jedhanii quuqamanii ka'asan jechuudha. Nuti immoo irratti jabeessinee waan dandeenyuun karaa sagalee ta'uudhaan waan dandeenyuun bira dhaabbatuun kun dirqama keenya. Akkasuma immoo warrootan waa'ee kompiitaraatii fi akkasuma immoo waa'ee viidiyoo dalaguudha dandeettii qabanilleen immoo sanilleen kophaa gurmeessitanii akka isaan dalagan taasisuu qabdaniin kun dhaamsa kooti jechuudha inshaallah. Kanaafuu jechuudha wal jajjabeessinee kun dirqama keenya jechuudha. Akkasuma gareen kunillee jechuudha waa'ee paartii fi deeggartoota paartii abaluu kana deeggaraa ati maal as keessaa gootan kuni gonkumaa hin dalagu garee isaan keessatti jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa isiin akkuma gaaf turaadha jechuudha. Viidiyoo sana irratti yoo arguu dhabdan jechuudha lakkoofsi kun ammas jala jiru kana jala deemaa jiru kana qabadhaatii garee san dubbisaa. Garee san yeroo dubbiftan achi booda gareen kun jechuudha waan itti dalagamuu jiruu fi waan dalagamuu jiru ati dhugaadhaan bira dhaabbatu feenaan uummataan kee bira dhaabbatta jechuudha. Akkasuma immoo dhugaan hin jirtu sana irratti dhugaa fi maaliin hin taatu jechuudha. Kun dirqama kan keetti dirqama lammummaa akkasuma immoo
wama boru sirra ga'a anarras ni ga'a jechuudha. Karaa Finfinnee kana deemuu dandeessu. Rakkina meeqa meeqa keessa jira uummanni keenya. Saniifuu jechuudha. Karaa TikTokiitii fi gara adda addaa kanaan kan maqaa fi waan hin beekne uummata qafoo tokko tokkotu jira jettanii gara TikTokii kana keessa deemanii akkasuma maqaa waliin baasanii gandaa fi maaliidhaan ati abaluu abaluu ati maal fiddaa anas irra jira ati maal dandeessaa kan waliin jedhan jechuudha. Isaan hundinuu isaaniitu zeeroodha jechuudha. Uummata kanaaf maal dabarsinee bira dabarraa kan hin qabne akkasuma haala amma keessa jiraa jiraniin akkasuma uummata maal faayyannaa uummata bira darbiitii warruma fooloo jala jiran san jechuudha. Uummata kanaaf maal waa takka qoodu barumsa waa takka qoodu kan jechuu hin beeknedha jechuudha uummanni sun. Saniifuu uummata sanilleen akka isaan jambeettanii immoo garee san keessatti warra akkasittiin garee fi akkasuma immoo kutaadhaa fi maaliin wal qoqqoodee akkas wal godhaatti jiru sanii san garee san keessatti tokko taanee dhugaa tokko taa kana achi booda ni dubbifnaa warra isaanii biralleen akka gahamu taasifnaa ermijaa irratti fudhannaa akkas jedhanii jechuudha. Kun waan nama boonsu amma booda gantummaan illee ni dhaabbatti jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo inshaallah waa'ee garee kanaadhaan zimi hin jedhanaati miidiyaa kan duraan baname tokko ni jira. Miidiyaa madda nageenya kan jedhu miidiyaa san qofaatu banameeti ture sun wayyaa hojjeteeti ture. Akkasuma waa'ee adda addaatiin rakkinuma adda addaatiin namni gara jireenya kanaadha fatanaa jireenyi tunis achi kuteeti akkasanitti miidiyaa sun illee qilleensuma irratti akkasumatti hafee jechuu kan kooti miidiyaa sun jiraatee hojjetee sanuma deebisuu amma maqaa biraatiin banamaa saniifuu wanni hundinuu hojjetamuutti jira. Dafaa keessan kottaa ijoollee walloodhaa viidiyoo kana sheer gootan malee akka bira hin dabarre yaada keessa nuuf qoodaa isin jedhan. Hordoftoota kee kabajamoo viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii.